Hayyee I think Facebook Live kun jijjiiramee jira fakkaata. Hopefully na dhageettanii jedha. Commentii keessanii akka duriin argu. Yaada gaggabaabaa tokko isinitti hima jedhee dhufee jedhee baga nagaan dhuftanii warras dhuftanii hedduu galatoomaa isin jedha. Akkuma mata dureen kiyya jedhu mata dureen achirratti jedhu waa'ee resolution EU ka addunyaan kalee beekte kana. Okay. Commenti argaa jira amma welcome Anwar galatoome. Facebooking wanna Facebook live kan jijjiiree jira. Anyway, resolution dhufe kanatti UN xiqqoo tweetii godhee kan commentii jalatti illee argee jira. Press release kalee maxxansine commentii namoonni jedhiin gaddasaa jirtanii akkasumas ammoo maaliif sagaleen Oromoo dhabame kan jedhurraa dhumarratti ammoo maaltu deemaa jira maal godhuu qabdanii kan jedhuuni sanuma isin mari'acha jechaa fi dhufee jedhee inni guddaan kan isinitti dubbachuu barbaade yoo dhugaa dubbadhe especially commentii UN irratti wali qabatee namni kenna hamileen xiqqoo tuqamee jira natti fakkaata. Kalee hiriyaa kee takka hojjetoo haasofnu waa'ee Oromoo haasofneet maanii of course dhiyeenya kanatti namni martuu wannuma kana haasofna waggoota lamaan dabre kana. Kanarratti waa dubbadhee baay'ee na gammachiiste onneetii na gammachiiste naan jette. Maaliif jennaaniini ammallee Oromoon abdii qabaa naan jette. Dubbisiisan dhagaheetiin maybe isinillee xiqqoo qalbii yoo isin gammachiise jedhee isinumatti himuuf hin dhufe jechuudha. Waan guddaa miti maybe ilmi namaa kuni sometimes guuf fignee jennu bakka deemnu wallaallee kaayyoo itti deemnu wallaallee cinqiin ammaa tun rakkoon amma nu keessa jirtu tuni akka waan boru hin jirre nutti fakkaatu danda'a. Yeroo baay'ee olaaltanii jettanii ilmi namaa kun jechuudha rakkoon har'atu irra jirru tuni hangana waan rakkan nutti fakkaatu rakkoon kadhee tunni tadabrite tunni martinuu rakkoo lallaaftuudha taadhaa tanatu cinqiin guddoon irraa nu qabdu hadha nutti fakkaate jette because fakkeenyaaf daha namni dahee jedhu daa'ima oguu dahee jedhu yeroo sanii hin dhukkuba akka malee lammatii hin da'u jedhan garuu dahanii gadabreen boodammoo inni irraafatu jechuudha. Akkasuma cinqiin okkoon keessa jirtu cinqiin ammaa tuni cinqiin irra jirru tuni wannuma cinqii haganarra geenya nutti fakkaachuu danda'a. Sanammoo maaf akka ta'e xiqqoo isin dubbachuu barbaadeetiin akka Oromoo tokkotti akka keessanii kaas jalana deemtanii katabaa jirtan kalaaltan ka sheer gootanii kaalkanii guyyaa jiruu dhiistanii waa'ee Oromoo kana keessa deemtanii jechuudha akkuma kiyyaa akkuma anillee akkuma keessanii jechuudha. Waan tokko isin yaadachiisee yoo jedhe fakkeenyaaf warri biyya alaa jiru biyya Yurooppii jiru fi yookiin biyyuma Ameerikaa Kanaadaa American Canada illee Ameerikaa jirti yookiin Afrikaa warra jirtu warri fagoo Ameerikaa ala jiruu fi yoo ilaalanii jedhan Ameerikaan tun gurraacha jibbitu fakkaata. Wannuma poolisni Ameerikaa saba gurraacha kana qaqqalee fixe namatti fakkaate jedha. Maa miidiyaan isa irratti zum godhee waan buqqas godhee jiruu fi rakkoo hamaa gadi qabiinsa uummata gurraachaa poolisiinsi jibbaa uummata gurraachaa qabu malee hangam biyyi sun bareedduu hamtuu hin argitan jechuudha. Sometimes waa'ee Oromoo kanarraallee akkasitti ilaalee jedha. Fookasiin keenya negatiivii qofa irratti waan ta'eef fookasiin keenya hamaa qofa irratti waan ta'eef hamaan jiru dhabuu miti iddoo gongorina hamaan ni jira waan ta'eef even progressii jijjiirama dhufellee nootis gochuu hin dandeenyu nootis gochaa hin jirru sanuma keessa si yaadachiisu barbaadeeti fakkeenyaaf akka jijjiirama tokkotti kan hin fudhadhee jedhu irreecha engadda dabre kana namoota irratti du'ee jira namni illee hidhamee jira haa ta'u huma fe'illee hamaa fe'illee yoo ta'u irreechi engadda dabre kun baay'ee jijjiirama guddaa qaba. Walaaltanii jettanii nafxanyaan amaarinuu nu arrabsine suni waa lamarra ta'uu danda'a. Tokkoffaa ergamteetiin manasaraa paalasii irraa achi ergamanii akka nu arrabsiisan mul'isa. Lammataa immoo ofii jaraati sammuu jaraatiin akka hin deemne ajajaan akka deeman mul'isa. Nevertheless biyyattiin guutuun baay'ina uummata Oromoo badhaadhina uummata Oromoo uummanni Oromoo akkatti aadaa tokkummaa qabu. Ayyaana irreessi jechuun ayyaana musliimaa yookiin ayyaana kiristaanaa otoo hin ta'in ayyaana Oromoo hunda kan ta'e walitti fidee jiru yeroo addunyaan agartee jettee
ijoolleen teenya tadur nafxanyaa deemtee nafxanyaatti hafteettee tadur oromummaa jiraayyuu hin beekne oromummaan jiraayyuu suurkanaanii saalfatanii ittiin dhokaatan hadha wayaan aadaa akka argitan kanatti bara so jijjiiram guddaatti jira so wanni biraa yoo hafee jedhee saniyyuu hamileen isin ka'uu qabdi jechuu barbaadeetiin because jijjiiramni oromoon waggaa 5 hadhaa oromoon waggaa 10 hadhaa bakka jirtu laaltanii hadha bakka jirru laaltanii oromoo akka eessa deemuuf deemnu isinitti mul'atu qabaa arguu qabdanii jechuu barbaadeetiin kara keenyatti was deebi'ee jedhe xiqqoo dhiyeenya kana ka I think numarayyuu argine jenne inni Geneva office warraarraa tweetii tokko saba afran maqaa dhahee kaasee jira tokkoffaa akkollatti wanti nu goone of course xalayaa barreessuudha dhaabni kuni dhaabbata hedduu wajjin dalagaa komentii asirratti illee argeen jedhe tokko keessatti waan tokko qofatu nu baasaa kajettanii warra odeessitan kanaa fi warra nama oromoo hedduu seentanii si gadi kana tokko malee itti kijiba afuuftan kijibdoota wanni biraan gootanii waan tokko barreessuu dandeettanii waan tokko garuu kijibaadhaan nama walitti naquudhaaf tokkoffaa warra taatanii warroota utumtiin suniin gadi galoodha warroota jala san deemtanii yookiin argitanii komentii san share gochuu dandeettanii warroota nama qoodu kanneen jala deemtan dhaamsi warra kanaaf kuwan because gadi galoodha warra akkasii wajjin ani I'm too good for them I don't really care anyway sanirratti dubbachuu waan hin barbaade tokko jiraadhe yoo jiraate wanti tokko especially akka ollaarratti dalagu tokkotti wanni isinitti immoo jiraanne Euroopii resolution amma walumatti qabeen dubbadha kan UN illee kan resolution illee jechuudha resolution hin gadda bahee hangam akka xaarree jijjiirama goone jijjiirama san keessaa mee bakki xiqqoo oromoof maal fakkaatu jettanii bakka 2-3 tokko isiniif dubbisee jira jechuudha kanneen keessaa resolution san obviously technology kan akka gaariin beeku akka isin share isin screen godhu garuu isin dubbisuu danda'a jechuudha qabxii jaafaarratti maal jedha call for an international and impartial inquiry commission to investigate the attacks targeting a specific ethnic religious group with intention to inciting intra-communal violence endangering the peace and security of Ethiopian people call Ethiopian government to ensure those responsible to be held accountable. When you can jalqabnee turre garuu jijjiirama guddaa keessa jiraachuu isinitti mul'atu lakkoofsa 8 faaratti yoo deemtan immoo call on the Ethiopian government to immediately account for forced disappearance of civilians, to release those detained without credible evidence of crime, and to end discriminatory treatment. Kun ammoo hidhamtootaa fi I'm pretty sure warra afaan ingilifaa dubbatan ingalee jedha kunillee lafa samiirraa hin dhufne wanna goone jechuudha roobii irratti bal'inaan ni haasofnaa garuu ammaa fi yaaduma kana sirriitti ma jedheetiin qabxii 12 irratti illee maal jedha isinitti fakkaata dubbisanii fixuu hin dandeettanii 12 irratti jedha call on Ethiopian government to sign and ratify the Rome Statute of International Criminal Court, calling the warning party to guarantee and veteran access to independent human right monitor, investigate, including UN African Union investigators jedha draftii sun hoffulis akkasuma jedha qabxii 15 irratti recall qabxoota kara 27 kan keessaa qabxii gaariidha nuuf jedhu keessaa qabxii takka 2-3 qabxii 6 tokko fuudhee jira jechuudha Kurashana Faramalja recall the importance of Ethiopian for stability of Horn of Africa and continent as a whole. Recall that the EU and other international interlocutors have offered to serve in mediation between the sides of Ethiopian conflict, but those offers have not been accepted by Ethiopian government. Call for belligerent party to come to negotiated table without precondition. Call for Ethiopia-led inclusive national political dialogue to find solution to crisis, including representatives from all effective area: Tigray, Amhara, Benishangul Gumuz, Afar, Oromia, Sidama, Somalia, Southern Nation and Nationality People Region, and Gambella jala. Sunille Samira in Ufne, Wamicha European resolution is irrasinti majra jechura.
Qabxii kudha jaffaa irratti recall the situation can only be resolved through peaceful means and inclusive dialogue among all warring parties. Kaduma irratti emphasize the EU stand on the side of the people of Ethiopia, emphasize its willingness for peaceful resolution to the conflict, suggest, however, the use of sanction by Commission against member of the government of Ethiopia, the government of Eritrea, the TPLF, and other responsible for action, prolonging the conflict and exacerbating the humanitarian situation for millions of Ethiopia if the humanitarian situation has not significantly improved by the end of October. And particularly after the new government has been formed. Qabxii kanneen maasinitti misli fakkaatee waa lamaaf sinitti meeje qabxiilee jahan kanneen qabxii jaha 8 12 15 16 fi 27 kunniin explicitly waa'ee keenya ka dubbate jechuudha. Wanni kun tokkoffaa lafarraa ofumaa isaatiin dhufne lammaffaa ammoo sagaleen Oromoo warra dhaabame jennee yaannu kan keessa wanna isin yaadachiisuu barbaade tokko yoo jiraatte haasaa godhamu kana keessatti karaa Ameerikaanis ta'e karaa Yurooppiyaanis amma dhiyoo kanatti karaa Awustiraaliyaatiin illee jalqabeetiin every day wixataa hanga jimaataatti sagalee Oromoodhaaf bakka buunee Oromoo irratti dalagamu jira. Haa ta'u ammoo wanni tokko karakkoo jiraate kan namni keenya haa beeknu barbaannu hangamillee nuti kennaa miti yoo jennu mootummaan aangoorra jiru kuni mootummaa an Oromoo bakka bu'ee jedhee of gurguraa jira. Addunyaanis haa xiqqaatu haa guddatu haa rakkoo jirullee agartee jechuun mootummaa Oromooti jetteetiin nullee jalqaba mootummaan kun dhufu harka waliin dhahaa turre kun ammoo impaaktii guddaa irratti godhee jira. Kanaafiyyuu marii as dhufaa jiru komantii amma UN akkasitti godhee Oromoon irrafatame yes kar tokkoon advocacy keenyatti jabeessuu qabna. Hangam godhaa jira hiriir hangam godhaa jira warra Oromoon bakka adda addaa jirtan kunniin maal godhaa jirtan ji'a dabre jirtan in fact urgololli naannoo Tigraay irraa banamee jedhee hangam waa godhaa jira hangam hiriira bahaa jira hangam dhuguma waan duraa eegamu goonee jira. Yes, godhaa jirra garuu is not sufficient. Mul'isaa gara kaaniin ammoo completely Itoophiyaa keessatti rakkoon Oromoo otoo fuudhan argatiin Itoophiyaan nagaa argatti kan jedhu sun addunyaan nu oliyyuu bittee jirti. Otumaa nutiyyuu ofii keenya manatti gallee ciisnee jennee rakkoon Oromoo hin furama. Kara kaaniin ammoo ampirisho dhadhageettan baay'inni keessan natti fakkaata. Kara biirokraatii labilitti biirokraatii jechuudhaani warri TPLFis ta'e warri PP marii irratti walii galee jira mootummaa Abiyyi kana aangotti mootummaa haarawaa akka kijibaa kana aangotti haa dhufuu fi isaaf dubbiin xiqqoo jettee amma kun dhumatee jira soo mariitti deemaa jira. Wanti nu dhiibaa jirru wanti nu godhaa jiru harkanii guddatti hadhas ta'ee boruu dubbiin tun gara marii deemuun isaa oolu bakka marii kan irratti akkamitti Oromoon bakka bu'ee bakka isaa argatee jira. Akkamitti sagaleen Oromoo sagalee PPP nafxanyaadha. Nafxanyaan kun Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Oromoon akka bakka buutee kana dhiibbaa godhaa jirra. Kan irratti everyday dalagaa jirra. So waamichi isin gootanii xalayaan amma press release tokko ka Oromoo advocacy kara 10 at least irratti ka sign godhanii kalee baasne suni kanuma irratti mari'annee janna sigalee wanti nu dhiibaa jirru wanti nu dubbataa jirru because mariin kuni hadhas ta'ee borus isinitti maal waggaa dabreeraallee haasaa turre. Rakkoon biyya kamiyyuu mariidhaan furamee jira. Mariin anaaf furamuu jechuun ammoo waraan dhaabatu miti innoo akkas jechuu kiyyaa miti. Yeroo kanatti namtichi kun karaa cufee jira namoota meeshaa qabu humna waraanaa malee dhagahuu didee jira. Kanaafiyyuu sun itti fufuu qabu sun warra gala deemuun jechuudha. Ani dhimma irraa haasawatu ta'e sun dhaabbatee sun laafuu qabaa miti. Sun jabaatuu qaba uummanni ganda ofii naannoo ofii eeguu qaba. Bilisummaan jijjiiramni dhufu kun jijjiirama walqixxee Itoophiyaa guutuuf ta'uu qaba. Akkasumas ammoo advocacy biyya alatti goonuun biyya alatti taa'aa jirru kana afaan bannee sigalee kijiba warra sigalee kara tokko qofa nu baas jedhee kijiba oofu kota kan dalagne kijiba oofu hinaaffaan ajjeessee jedhee ofii mallaqallee hin kennu kama namaa irratti odeessaa ofiin dalaguun garuu asuma taa'ee garaa isaa gubatee jira. Warroota akkasiif dubbataa jira jechuudha. Warroota akkasii warra dhagaa jirtaniif isinitti himaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu marii dhufaa jiru kanarratti akkamitti Oromoon bakka isaa argata. Advocacy kanarratti namni nuti wajjin haasa'iin hin jiru.
oofisni nuti xalayaatti nuti hin barreessin hin jiru xalayoonni nu barreessaa jiru kunniin martinuu maal jedhaa jijjiirama dhufu kana keessatti tasgabbii nagaa Afrikaadhaafis gaafa Afrikaadhaafis ta'ee akkasumas Itoophiyaadhaaf illee ta'ee Oromoon keessatti hirmaatu qaba. Mootummaan amma an Oromoodha jedhee bakka bu'e kun Oromoo bakka hin bu'u. Oromoo ka bakka bu'u jiru bosona. Oromoo ka bakka bu'u jiru mana hidhaa keessa jira. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreetti jennee kan amansiisu halkanii guyyaatti dalaguutti jira. yaa kanaafiyyuu anyway gabaabinatti hedduu galatoomaa komantii keessan mara hin dubbisnee namoonni garii thumbs up naa kennaa jirtanii galatoomaa waan isiniin jechuu barbaadee jedhee do not despair because balaan naannoo Tigraay mootummaa kana tasgabbaahee jedhee waggaa tokko guutuu hafuura nu keessa kakutee fookasii godhee rakkoo naannoo Tigraay irra jiru san yaadattanii saniin dura fookasii nurra ture saniin dura marii waa'ee keenya irra ture amma gara ujji karas deebitee jette gaafa rakkoon kun at least humanitarian banamee jedhee biyya guutuutti banamu haasaan ka biyya guutuutti ka warra Tigraay qofaa miti rakkoon Itoophiyaa keessaa warra Tigraay qofaa hin furamuu hin dandeettu kan addunyaan amantee jirti kanaaf iyyuu wanti nu dhiibaa jirru rakkoo furmaata sirrii godhuu fi namni marti nu sabaaf sablammii hundinuu irratti hirmaatuu qabaa jedha resolution kalee iyyuun baastee jette kan nuti hedduu irratti xaarreetiin yeroo gabaabaa keessatti akka jijjiirama hangas godhu iyyuu arguu dandeenye maybe miidiyaa irratti dhaga'uu dhabna maybe waan adda addaa irratti dhaga'uu dhabdan malee xaarii guddaadhaan dhufee halkan taa'insa guddaadhaan dhufee tiima nama hedduudhaan dalagaa guddaadhaan dhufee nu qofaallee miti I'm pretty sure warra Oromoo ka Europe keessa jirullee hedduu xaaraa ture dhaabbileen adda addaallee hedduu xaaraa jiranii garuu kan isiniin jechuu barbaadee jedhee rakkoon falli amma Tigraay irratti dhufaa farri amma Tigraay irratti dhufaa jiru kun Oromoodhaaf hedduu waan gaariidha. Oromoodhaaf waan gaariidha. Mootummaan amma agoo African growth opportunity natti fakkaate. Aktii sanii kan November tokkotti irraa bu'uuf deemu ka warri business tokko ka China ka Itoophiyaa jiru laabii haaraa bitee jira torbee dabre irraa xiqqoo tweet godhee jira laabii haaraa because wanni sun hedduu miidhaa jira economy biyyaa waan jissaa jiru jechuudha economy biyyaa fully sanction godhanii jiran biyyattiin sun hin jiddee failed state taate jennaan ammoo rakkoo malee furmaata hin qabu biyyi sun jiddee jettee completely balaa guddatu ummata naannoo saniitiif ummata addunyaa kanarratti dhufa malee falli dhufu kanaaf addunyaan lallallataa jirti wanti guddaan asitti dubbachuuf dhufeen jedhee rakkoo amma dhufaa jiru kana keessatti jijjiirama shakkii hin qabnu jijjiiramni yoo dhufee nama hundaaf dhufee jira especially Oromoodha Oromoon akka 7% 60 taate yeroo gabaabaa kana keessatti deputy special envoy waan inni dubbate dhageettanii jirtanii so anyway kanniin marayyuu godhaa jirra isinii gara keessanii waan godhuu qabdan godhaa akka qarqaaruu qabdanitti qarqaaraa bakka marayyuu qarqaaruu qabdanii Oromoon manuma taa'eetiin itti mari'ataa jirra boru walgeettii advocacy hin qabna irratti maal goonaa hiriira yoo yaamne hiriira akkamii yaamuu qabna xalayaa barreessina oofisa hedduu wajjin walgeena oofisa hedduun kan miidiyaa irratti akkana goone baasne jechuu hin dandeenyu hoffulee waggaadhumaa irratti oofisa mee qunnamne mataa waan goone liistii kana income wajjin ni baasne jennaan sun walgahii warra actively keessa nu jirtan keessatti ni dhageetu ta'a kaawwanii fi wanni isinii dhaamuu barbaadee jedhee wanti amma dhufaa jiru jijjiirama gaariidha kanaaf iyyuu waan positive ilaalaa isinii jechuu barbaade kijibdoota warra wata kan goone ka hinaaffaan ajjeesee bakka zeenan dhabanii jedhan sanniiniif bakka hin kenninaa akka bishaan wannaa keessa jiru asii achiin galgalinaa sigalee hadhee baluun faarsitanii boru ammoo ibaluutti hin ka'inaa so very consistency ta'aa jedhee isin gorsee jedha kun ammoo Oromoo inni raafatamaa akka jedhu sun Oromoon bakka inni raafatamu darbee jira biyya san keessatti tasgabbii biyya saniitii fi addunyaan amantee jirti dalagaa kenna dalagaa keessanii ammallee torbee dhufu kana hopefully warra Euroopiitiin jalqabnee jenna abdeetii jiru uummata keenyaa kennuuf deemaa jirra jechuudha ji'a Oktoobarii kana walakkaarraa jalqabee hanga Diseembariititti waan deemaa jiru uummata keenya barsiisuuf deemaa jirra jechuudha haganuma jedheetiin galatooma kanuma isinii kennuuf dhufee jedhe fayyaa ta'a